ammas duwwaa afurii mana barumsa ma'aadaa kun masgiida arguurra jirtanii minaara kun taappeella mana barumsaallee arguurra jirtan jechuudha. Kun mana barumsaati, kun masgiida duwwaa shani ma'aadaa jechuun masgiida sirriitti guddaadha. Kaarii 380 meeqarra jira. Amma gara keessaa seennee mana laalla. Manni mana duriiti. Viillaa duriiti. Jireenyaa fi rakkina qabu kun lafti tirfii hafee jiru kun asiin hin jira. Asirraa kaasaniiti suuqallee ol kaasachuun hin danda'ama. Waan hundi kadhumate. Kunoo akkana laala. Kunoo laala. Bishaan ofiifuu kama dhaabatanii buufatan qaba. Kunoo manni viillaatu irra jira jechuudha. Manni viillaadha. Bareeda gibbii isaallee laala. Qeenqee namni guddaan keessa jiraatu. Masgiida biratti mana jireenya nama biizinesa barbaadutu diiga malee wanni diiguu nama barbaachisu wayitu hin jiru. Duubaan illee saarbisii biraatitu jira. Waaw, saarbisii bulee durii watu jira. Muka kee ijaarameeru. Akkam jirtu? Bishaan bakka lamaa qaba. Kunoo saarbisiidha akkanatti. Ashii. Qoxaarii qaba, bishaan qaba. Keessa waa isaan seena. Keessa isaan seena. አይ ስንት ክፍል ነው ውስጥ ያለው ማለት ነው? ክላሱ ይሄ ሁሉ ሶስት ብቻ ይሆናል እንዴ? የተሟላ ነው። የድሮ ነው የተሟላ ማለት ነው። ያው ወንን ጉዳና ታርሴ ባሲ ነማ ባሲ ሲሱን ጅሩ ኢትገሉ መሌ ባሲ ሂንቀቡ ቄንስ ቄበሬ ዱዳ ዋ ሁንደ ቀባ masgiida fi mana barumsa ma'aadaa duwwaa shan jechuudha. Moobilii itti kaluudha. Moobilii warri beektayyoo masgiida ma'aadaa hin beekne moobilii beekuu dandeettanii yookaan naannoo teelee dur waan baafatan bira utuu hin kenne jechuudha. Simkaartii baafatan bira utuu hin kennedha. Isootalleedha. Gibira irratti illee gatii laaftuudha. Meeqa birriin bitamuun? Miliyoona lamaaf kuma dhibba tokko yoo danda'ame miliyoona lamaan hiyyaallaa akka gurguranii fi jedhanii warri nama mul'isuu irra jiranii mana jireenyaati nama mana guddaati itti dhiyaadhaati bitadhaa rabbi barakaa godhu warra bitate.